waan kanallee dhaabuu dandeenyu warra waan kana biyyarra gandarraa kaasee hanga Su'uudi Arabiyaatti sarara dildilaa fi riqicha jidduu kana jiru odoon dhoysine amma yeroon ummanni nu gargaaretiniin waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana wajjiin tahee suuraa isaaniitiif ganda isaanii maxxanseetiniin hundi isaanii seera jala oolanii gumaan ilmaan hiyyeessaa baatu amma jechuu barbaadeti yoo isinit dheeressin of kolchaa isiniin jedha Ahmad Yusuf keessa wal arginaa waan jirtu viidiyoo na bira jirtuu fi sagalee na bira jirtuu fi adeero galatoomii waan takka me obsaahi takka nabaas obsaahi Ayyasiin baasaa silaa ogguta kanaa obsite wahiin yaadadde asirratti waan takkaan ummata kanaa himuu fedha. Ummanni haadha gayanii qaamaan nusuu kannaawaa laala dhaggeeffadha. Nama du'ees jala miishin godhu jiranii namni du'e hojii isaa fudhatee rabbiin raamataa godhuudhaaf qabaa achumatti istooppi godha taa akka ja'a. Inni lammee isaadhaa wiliida manguddoo riyaadiif ummata kanaaf maallaqa ergitu manguddoo riyaadiif ummata kanaaf maallaqa ergitu warra gartee hawaalaan isaanirraan dabartuuf maalleen ijoollee teenyaa yoo xiqqaate nama 207 dabarsuu jira maallaqa suudiidha hiccitiin umbaasiina akka jaa warra bilaak liistii keessa seenee maqaan isaanii dirree xayyaara Itoophiyaadhatti humni tikaa qophooytee eeggachuu jirtuu jira kiraaminaal jaaniini yakkamtoota jaaniini maqaan isaanii irra bahee ambaasii Suudii Arabiyaadhaa jirtuutu jira shamarran nuti du'aysiidhaa gartee maatii isaanii dhageessifnee maatiin himatarra banteetu jira shamarran gudeedamee Arabaaf kireeysanii bishaan yookaan ispaarmii irraa waraabsifnee rikoordii goonee achi keenye hanga mufriyaat kamaal gahutti qaama tikaa Itoophiyaa guutuudhaaf iddoo dhaloota namoota kanaatii wajjin erginee abaluutu kana na godhee na goosisee jettuutu jira tasliis keessa warra shamarran Oromoodhaa kireeysuutu jira bakka sanitti ijoollee nama lama kutaa lamaatu dalaga ijoollee Arsiidhaatii fi ijoollee Harargeedhaatiitu bakka sanitti dalaga namoota kana maqaan hundooysisinaa hooshaa buhaadii keessatti waan dalagamu jiru nuti ganamaa galgala jala buuneeti hordofaadhaa jirra shamarran gudeeddiidhaan ilaa ammaan tanaa qaamni siidhaa paralaayis taatee osoo arabni kiniina liqimsanii itti fayyadamanii qaamni siidhaa ala taatee hospitaala Malik Fuwaaditti wal'aanamu jirtuutu jira waa meeqa qabannee jirra nuti kanaafuu ati as jala boo'icha gumaachuurra yoo gartee koopiliinki gootanii irra wanniidha waan kana hundaaf hin sardabinaadha jabaadhaadha osuma jennuu adurreen ajjii gootuus afkarroo isiidhaa tan ol baasuu hin dadhabduu jedhanii asuma keessatti hoggaa namni ganda keessanii isinirraa tuqame garuma keessa gabbooyaa malee iyyeeyyee asirratti ol baaftanii nuuf hin booyinaadhaa isiniin jenna ankanaan isiniidhaa makkoobsaa osumitti manguddoo riyaaditti maallaqa ergitu manguddoon laagaadhaa ogguun akkana juuriyaat nama hamaa qofaa jiraadhaa miti manguddoo cubbuudhaa hunda wiliida saaxiluuteef akkuma deeggadda Joowar Maamma feesbuuka isaa irratti barreessetti waa hedduudhaas deemaa waan nama afaan deemaa Atoma. Galatomi obsa Heddul Faddo Watakan jara information dhugaa dubbii isii haqaa durirraa hojjechaa ture Sufifi Muhammad Adamee fi Afrikaa fi warri jara kanaa wajjin turtan isin arra Oromoo kutaa kudha takka bakka buutaniiti Oromoo kutaa kudha takka dubbachaa jirtan taakka biranaa kaaya garee siyaasaa takka deeggaruudhaa fi miti kaas dhuftan dhiiga obboleeyyan keessanii dhiiga nama keessanii baasuudhaaf laama tana keessatti fedhu Itoophiyaa haa ta'u fedhu jaalmarroo haa ta'u
fadhu paartii fedhe haa ta'u wanni isin laallatu isin Oromoo fi ilmaan Oromootii fi mirga dhala namaatii isin laallatu. Waan tanaaf biran naa qaba. Obsaa Yusuf na dhageessaa mi? Waan tanaaf biran naa qaba. Afrikaa isiniif ni mul'atu. Waan tana fuudhanii akka boodas garee siyaasaatti isin hin neeyne isin Oromoo kutaa 11 isin eeggachaa jira. Warra gartee Wallaggaa isin eeggata, Marroo isin eeggata, Abiyyi isin eeggata, garee Jawaarii isin eeggata. Hundaaf tokko akkasittiif quba qabaadha. Taakka waan kana hojjechuu keessatti. Talamadaati obboleessa keenya Jawaar Mahammad informeeshina dhugaa yoo barbaadde jara kana bira hoottuu dhuufi fudhadhu. Akkasi footoo poosti godhu footoo takka takka akkanuma fuutee poostiin godhin kuni dhaamsa kiyya. Footoo osoo informeeshinaan beene poosti godhee footoo tana yoo beektan keessaa naa himaa hin je'in Jawaar Mahammad. Obsaa Mahammad Adam Afrikaa Power bira dhufi warra kanaaf fakkaatu bira dhufi fudhadhu ummata keetiif hojjedhu. Kuni dhaamsa obbolummaati. Ummata keetiif hojjechaa jirta. Booddeen jara kanaa ammoo waan hafan qabne waan isin qabatuu qabdan yoonii fi qaqqabamuu dadhabamanillee xiyyaaraan akka isaan rashanamuu ta'an tana shakkiin qabu. Yoo qabaman rabbi isaan baasa. Maaliif jennaan arra ifaa namaa qofa osoo hin ta'in ifaa rabbiitiitti ife jara. Ifaa Haaliqaatu itti ife. Kar tokko kara fedhan Itoophiyaa deemanii sin bahan, Ameerikaa deemanii sin bahan, Suudi Arabiyaa wanni takkittiin isaan baasu harka kannatanii hidhamuu fi takkaa dudu'anii awwaalamu. Tanaaf obboleeyyan warri informeeshina kana harkaa qabdan nama meeqa haati ilmoo dhabdee kara fute ilaa hanga ammaan beeku. Kun hundi isin eeggataa jira. Amma booda obsaan Harargee sii miti, Wallaggaa sii miti, Arsii sii miti inni Oromoodha. Mahammad Adamiis akkasumatti. Harargee obboleessi kiyyaa fi kee yoo jiraate obsaa wanni irraa achi qabdu hin jiru. Uummata kanaaf gadhooftee footoo isaatii wajjin as baaftee isa haqatti dhiheessuun dirqama. Siigalee dirqama keessanii Mahammad Adam Afrikaa Power ati amma booda Arsii miti Oromoo guutuudha. Mahammad Adamatis Oromoo guutuu, obsaatis Oromoo guutuu. Arsii kadu'e narraa du'e, ka Wallaggaa, ka Walloo kadu'e hundi narraa du'e. Tanaaf akkasi quba qabaadha. Harargee haa ta'u, Marree haa ta'u, hundi keessan baga wal keessa taatan, baga hunda keessaa jiraatan sii galee. Tanaafuu wanni takkittiin isinii dhaamu waan bareedduu isin hojjechuu jirtan maqaa gareetii fi maqaa siyaasaatiin udaan akka isin hin dibamne qofaan isinii dhaama. Waan bareedaa hojjechaa jirtani Jawaar biraas yoo dheeytan nuti dhaga'i. Jawaar biraas yoo dheeytan nuti Oromoo guutuuf dubbanna. Tana qofaan isinirraa eeggadha. Oromoo kutaa 11 dubbanna. Waan Jawaar mootummaa qeequuf yookaanuu maarree qeequuf osoo hin ta'in namni hundinuu biratti tokko jechaa haasawa. Maaliif jennaan gareen siyaasaa takka laallatu kun dhiiga Oromoo walii galaan laallata. Kun dhaamsa kiyya yoon isinit dheereesse dhiifama naa godhaa. Galatooma waan tanaaf biratti akka obboleessan naa qabadha. Bismillah. Oke, Ustaz Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadura hedduu galatooma haqaaf dhaabbachuudhaaf namni naman galatoofan rabbiin galatoonfatu dabbaan irraa jalqabee warraas jirtu tan obsaa Yusuf Hamza Sheekha Mahammad hunda keessanuu rabbi boodaan isin galatoonfadha. Maaliif haqa ilma namaatiif baatan nama ta'uus naa taatan Oromoo qullii miti. نمنما رب سبحانه وتعالى ما جيبيته إني جيبي أنين كجي رب سبحانه وتعالى حرمت الظلم على نفسي لا تظالم وجه لبو ربي أومي إسام عليه نمني براها كتك بلبو تنباسو أمو إسنس باتني المان كينيا
ilmaan Oromoodha dhiiga isaanii baasuudhaaf akka dhaabbata kanatti rabbiin isin guyyaa qiyaamaadhaa gartee yooma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ataa Allaha biqalbin saliim namni lubbuu takka addunyaa irratti najaa baase beekta rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka gartee aalama najaa baaseeti wallahi ani akka abbaatti atus kanatti taa'u hedduun isin gatoonfadha warra as jala jirtan warra akka obsaa Yuusuf hedduu jirtan as keessatti nama haqa beeku mangisi jechuun aanaa fi ati hizbiidha jechuu nama jechuu tanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jaa beeyta وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان جاء واي خيرتي والغرغارة جاتي أدرا نمني هكا بيتا المان كين يغنم هكا ساني وردوا إيه غنم أما أبقى بساني همتي دبرتي دا إيه قتي تبتن بودا أتبليتين كبدو هذا كبدو عربني تتبتين مش عايز تكون أمستك نمامتي أتي بنسا أين يرى أممتي أين يرى في الدول I can't believe this anyway ربي سبحانه وتعالى بيتا ورمو ما جد هاي نترى مالي ربي جزان إيسو وريا كانت لغته الدجرة إن شاء الله تعالى ساتنا بزو أقوى جدتي حمزة شيخا جوهري في سورة أمسدام سنو ربي ملجأ يا أيها الذين آمنوا جاء ربي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جاء كزيمو كزيمتي إرائي كدا بيشور نمني تقول فيت ما نمنا مو يو اللولي أما في أنا في دمبليو اللولي دباليو اللولي خيط الصورة كنا فوريتا ينفدوا متي التير كجد شودا تنافوا أدرا يا المغي يا جوهر يا المغي أتيز be careful شور صون تانتي جولي نسندي غري تسندام وانين ودين نمو ما نتعالى كيف فتو أن يدو اللي دبجون دنديو هدو غلطوما جزاكم الله خير اسم وجه جرة بيته هنگا دندينيون ilmaan keenya kanatti wanni bahaniif maalifi jiruu isaanii jiruu miti na amana yoon du'e illee Allahumma arhimna an jettani ama shan booda jannata argachuuf haalli keenya toluu seera shari'aatiin bobbaanee galuu akaanii wallaahi firraa ilaaluu isaaniitu amma guddisuu yaada oollee buluu warra Ameerika warra jannata kajeeluu biraatuutu bi'idhnillaahi ta'ala biyya teenya haraa baharaa miilaan nu dhufani akkam fiizaa malee hin naynu akkasiiti insha Allahu ta'ala isin xireeressu galatooma jazaakumullahu khair ربنا هكا باسو ربنا بيتين يسنقين وهاقودو والرجل تنسي في إيقا ربنا نقين سناتيسو جزاكم الله خير التوسين قلتهم فدا بارك الله فيكم يا أخي قلتومي شيخ أحمد الخينيا تكشو جتشالماني تدبلتشو فدا نمنيكم نتور بنا نسجر تنكوني دبال المخيسان ونني وجتشاجرو سينادا dhagaya wanni dabbaal hojjechaa jiru waan namni isa dura tiiktook irratti dabre hin hojjetin hojjechaa jira kireediita kana argatu qaba tiiktookni isaa sappoorti tahamuu qaba tiiktookni yoo sappoorti tahe meeshaan chaayinaadhaa sappoortitti haajamti namni sharafattanii koyna keessaa qabdan mana kana sappoorti godhaa manni kun mana keenya hunda dhimma Oromoo keessatti haasawamaa jira mana achii dhalaa nutti wal qabduu sappoortii gootanii maal ta'uudhaaf teessanii na eegda nama 10,000tu laalu jira nama 10,000 laalu jira namni 10,000 kun membara yoo ta'e arra silvara tiktok fudhata ture hundi keessan sappoortii godhaa boleessa keessa jaalalate isin sappoortii fi waan addaatiin garsiisa mana kana nuu jabeessaa manni kun mana keenya katti rakkoon Oromoo dubbatamtu katti rakkoon Oromoo furamtu katti raggaadhaan haasoynu ka informationa jiru footoo fi viidiyoodhaan gabbaafnee irratti haasoynu ka namni itti gargaaramu hundi keessan sappoortii godhaa galatooma sappoortiin والله همزة غي بلداخي تربي توجه على ربي نسانا هاتيس ربي نيادا مراد عيسى عليها هور جينا كسا ربي خنوف ورقرتي فودي بدلي إلمان نساء عالمة شيخة والربي يخدم الردين خدما
ورنا براتي فكيتهن ورا ورتي جارتي وجه اللي أريف لتاني الدنيا رتي المانين جمدني آخرت اللي كابا جنة وفسر بيسا أقولو أكجر جود أقبل جت زني mana kana supporti godu walcina dhaabbachu bar zamana kana yoo ati haqa dubbatte mana usitti jufani waltaani munaafiqnini laakiin mana usitti jufan hulaa rabbi sitti jufan beek tarabbi